lixa Oromiyaa dubartoota rakkoo isaan keessa jiran yoo Waaqayyo duwwaan argee malee namni arguuf hin danda'u. Baay'een isaanii abbaa manaa hin qaban. Ilmaan isaanii jalaa du'aniiru yookaan jalaa hidhamaniiru yookaan immoo dhiisanii waraanatti wabootti galaniiru iddoo biraa dhaqaniiru. Ba'aan kun hundumtuu dubartoota Oromiyaa harka jira. Ba'aa kana hundumtuu isaantu baatee taa'a. Ijoolleetti waan kennan hin qaban. Abbaa manaa yookaan obboleessa yookaan ilma isaanii isa hidhame waan geessan hin qaban. Waan dhaqanitti kennan hin qaban. Ijoolleen kun waan isaan fakkaatan argitaniitu. Isaan immoo utuu uffata isaanii ofirraa baasanii maal fakkaatu laata isaan immoo? Isaan immoo waan isaan fakkaatan nama beeku hin jiru. Rakkoo isaan keessa jiran rakkoo addaati. Uummati keenya kana jiru immoo warri as jiru uffata isaa jijjiirratee ayyaana waggaa hundumaatti uffata aadaa uffatee sirbuurraan kan hafe rakkoo sana kan hubataa jiru nama muraasa. Kanaatiif asitti wanti gochuun irra jiru dubartoonni as jiran dhiirris haa ta'u maalis haa ta'u tokko isaanii mana isaanii deemnee gaafatan. Mana isaanii deemnee yeroo kana saba isaaniif kan hin birmanne yeroo kana saba isaaniif wayii tokko kan hin goone saba isaanii bira kan hin dhaabbanne yoomillee dhaabbachuudhaaf hin danda'amu. Oromoodha jedhanii of waamuus hin danda'amu. Lixa Oromiyaa dubartoota rakkoo isaan keessa jiran yoo Waaqayyo duwwaan argee malee namni arguuf hin danda'u. Baay'een isaanii abbaa manaa hin qaban. Ilmaan isaanii jalaa du'aniiru yookaan jalaa hidhamaniiru yookaan immoo dhiisanii waraanatti wabootti galaniiru iddoo biraa dhaqaniiru. Ba'aan kun hundumtuu dubartoota Oromiyaa harka jira. Ba'aa kana hundumtuu isaantu baatee taa'a. Ijoolleetti waan kennan hin qaban. Abbaa manaa yookaan obboleessa yookaan ilma isaanii isa hidhame waan geessan hin qaban. Waan dhaqanitti kennan hin qaban. Ijoolleen kun waan isaan fakkaatan argitaniitu. Isaan immoo utuu uffata isaanii ofirraa baasanii maal fakkaatu laata isaan immoo? Isaan immoo waan isaan fakkaatan nama beeku hin jiru. Rakkoo isaan keessa jiran rakkoo addaati. Uummati keenya kana jiru immoo warri as jiru uffata isaa